Jirra jirtu hordoftoota chaanaalii maatii as ta'ituu hundinuu bakka jirtanitti nagaa fi salaamtaan teenya isinii haa geessu. Har'a viidiyoo gabaabaa bareedaa tokko qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Viidiyoon keenyaas yuutuubii irratti akkuma tiiktookii laayivii seenuu dandeenyu yuutuubii irrattis karaa salphaa ta'een laayivii seenuu ni dandeenya. Akkamitti akka laayivii yuutuubar fayyadamnee seennu karaa salphaa ta'een isin garsiisa. Laayivii seenuun bu'aan isaa yuutuub chaanaaluma keenyaa veerifaayid godhuuf dirqama laayivii daqiiqaa 15 ol seennee irra turuu qabnaa fi moonitaayizii ta'uudhaaf wachaa horii dabalachuuf illee karaa salphaa ta'een isin fayyada. Kallattumaan na hordofaa jechaa warri as ta'aa YouTube subscribe godhin subscribe like share chaanaala keenya nuuf godhaa. Viidiyoo nuti yeroo gadhiifnu argachuudhaaf all notification irra godhadhaa jechaa. Kallattumaan gara viidichaatti seennaa egaa jalqaba erga chaanaalii keessaniin bantaniin akkanatti booda maal gootanii gama harka mirgaarra dhufuudhaan niw taabii kiriit godhatanii niw taabii erga kiriit godhatan booda stream yard jettanii bakka tanatti barreeffatan. Stream yard erga itti barreessiteen boodatti maal gootaa sarchi jettaan sarchi erga ittiin boodatti live stream yardii itti seentaa. Stream yard itti erga seenteen boodatti irratti barreessitaa maquma imeelii chaanaalii keessan ittiin banattaniitiin get start ittaan jechuudha. Get start erga ittiin boodatti maal gootaa stream yard yeesii dhufaa akkanatti imeelii keessan ittiin barreessitanii loogiin jettanii jechuudha. Yoon ifii hin qabaanne immoo kiriit akkaawuntii jechuudhaan imeelii haariyaanis ta'e imeelii duraan qabdaniin seenuu ni danda'ama karaa salphaa ta'een. Kanatti research jetteen boodatti koodii si ergama. Koodiin kun koodii chaanaalicha keetii yoo chaanaalii imeeliin keessan banameen irratti si ergama. Imeelicha keessan bantanii ilaaltan jechuudha. Erga akkanatti bantanii seentanii ilaaltan booda konfirmeeshiniin koodiin si ergame amma kana. Isa kanaan itti seenta. Eessatti iddoon fi 6 koodii digit koodii si ergame siin jeesanitti. Kanatti si ergameen boodatti loogiin jettaanii loogiin erga ittiin boodatti akkanas si fidaa ni eeggatta hanga inni si naqu akkanatti. Erga akkanas si fideen booda maal gootaa haruma salphaa ta'een ammaan dura waan hin seenee jiruuf akkana naan ja'a haariyaa waan seenuu deemee kiriit hin ja'a kiriit jechuudhaan live stream iddoo kanarratti klik gootaa. Erga ittiin boodatti add iddoo new description jechuudhaan YouTube chaanaaliidhaan kan seenuu deemtu yoon fi Facebook waan seenuu dandeessa waan biraatiin seenuu dandeessa. Kanaafuu YouTube chaanaaliidhaan waan seenuu deemtuuf isarra klik godhatta. Erga kana sii dhufeen booda imeelicha keessa irratti klik godhachuudhaan stream yardii kanaan akka seenuu deemtooti chaanaalii kamiin akka seenuu deemtu addaan baafatta. Erga addaan baafatteen booda chaanaalii barbaaddu irratti klik gootaa. Akkana si gaafataa allow jettaan ajajji kanneen hundaa'u kallattumaan step itti aantutti ceeta. Akkanatti fudhachuusaa right siinjaa maal gootaa asirratti taayitil akkuma nama viidiyoo yeroo ol baasutti amma taayitilii kanuma maqaa chaanaala kiyyaatiin isin barreessa. Description irrattis waan gaa barreessuu qabdanii waan amma fakkeenyaaf yoo mari'achuu deemtan asirratti marii descriptionii marii sanii fi taayitilis gaa barreessuu qabdanii deebitee privacy iddoo kanarratti mul'ata jechuun yeroo nuti chaanaalee kee irratti stream yardii irra seentu san maal goota waan publicii fi public ta'uu qaba dirqama private or unlisted jira public erga gooteen boodatti create broadcast jetteeni create broadcast irra klik goota. Erga create broadcast irra klik goote ni eeggatta jechuudha. Step itti aantuuf kun maaliif si fayyada? YouTube chaanaalii keetillee verified godhaa. Wachaa horiin kee karaa salphaatiin siif dabalaa bu'aa guddaa chaanaalii keessaniif qabaa jechuudha. Saniifuu stream yardii seenuun daqiiqaa 15 ol irra turuun dirqama ta'a. Osoo mooniin guutiin akkanas erga si dhufeen boodatti
allow iddoo kanarra kilii godhachuudhaan viidiyoo maan kallattiin nama barbaadde hojii seentee marii adeemsisuu ni dandeessa jechuudha. Akkanas dhufaa display name jechuun maqaa ati itti namaa mul'attu yeroonii fi live kanarra jirtu jechuudha. Kanaafuu maqaa itti namaa mul'attu ni barreessita. Intarneetaan kanatti erga seenteen boodatti an seeniitiin jira jechuudha. Amma live karaa salphaa ta'e tokkoon seeniitiin jira. Kanaafuu gama harka mirgaarra dhufuudhaan iddoo go live jettu jira. Go live irra kilii godhachuudhaan kallattumaan live irra display jettee yaada namaa wajji wal jijjiiruu ni dandeessa jechuudha. Kanatti asitti isaa jira. An amma seenuu hojja namni na arka. Karaa biraatiin muut sagalee godhuu ni dandeessa. Kaameeraa godhuu ni dandeessa. Namallee ad godhuu ni dandeessa. Waa'ee jira isteeppii biraa yeroo itti aantutti isin garsiisaa irraa viidiyoon barnootaa keenya kanuma namallee invite isin godhuu dandeessa. Ganti hanga yeroo itti aantu walitti deebinutti viidiyoo keenya viidiyoo yeroo itti nuti gadhiifne like share godhaa subscribe godhaa jecha hanga yeroo itti aanu wal agarrutti nagayaan tura yeroo gaarii.